እንደምትቀበይኝ ተስፋ አለኝ። አዩ ፍራችሁ ፍሬ ዱጋይ ተማዩ አዩ እውነትሽን ነው እና ተቀበልሽኝ? በሆነ በይ የምርሽን ነው ተቀበልሽኝ? እና ይቅርታ እሺ፣ ጓደኛሽ ነው ዳሽ ላይ ፍራንክ እንድሰራልኝ ካሜራ እዛ ስራለሽ። ምን ማለት ነው? አዩ ይቅርታ በእናትሽ። አዩ ይቅርታ በእናትሽ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ኧረ ይቅርታ አዩ በእናትሽ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ኧረ ይቅርታ አዩ በእናትሽ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ኧረ ይቅርታ አዩ በእናትሽ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ኧረ ይቅርታ አዩ በእናትሽ። ይወጥ እኮ ነው ይሄ። አዩ በእናትሽ ይቅርታ። አታስብም እንዴ? ሴት ልጅ እኮ ነው። አዩ akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan rakkoo viidiyoon pirankii kun namarraan ga'ee fi akkasumallee Said yeroo ammaa kana maal keessa akka jiru jechuudha bilbileefiin ture jechuudha daawwattoota kiyyaa mee waliin ka ilaallu ta'a jechuudha Said yeroo ammaa kana akkuma beekamu jechuudha rakkoo cimaa keessa jira dhugaa dubbatuu fi pirankiin kun jechuudha gara pirankii mosoo jedhamu jechuudha gara bultii namaa laaquu fi bultii namaa diiguutti deemaa jira jechuudha viidiyoon kun baay'ee namoonni baay'eelleen irraa dubbataa jiru jechuudha mee har'a Said maal keessa jira kan jedhu jechuudha hanga tokko jechuudha waan irraa naa galee fi akkasumallee waan information quba qabu isiniin hingaa jechuudha maaliif viidiyoon silaa dura gadhiifame waan ta'eef jechuudha namoonni Said maal irra jira akkasumallee maal irra ga'ee hayyuunoo maal irra jirti jedhanii jechuudha namoonni tokko tokko kan gaafatanii jirtan jechuudha kanaafuu Said waan irra jiru yeroo ammaatiif Said nu jalaa badee jira dhugaa dubbatuuf Said amma badee jira hayyuunis kophaa jirti jechuudha micayyoo eega manatti galchan boodani guyyaa kaleessaati kan bade jechuudha bilbilli isalleen hin dalaguu jechuudha Sumayyaallee ani bilbila Sumayyaallee hin qabu ture yaa'u nama birarraa fuudhee Sumayyaallee hin dubbise yaa'u hin agarree ani nanalleef hin dawwallee walquban qabnu maal naan jette sila akkuma beekamu gaa Saidii fi Sumayyaalleen hanga tokko akkuma beekamu Sumayyaalleen aarii keessa jirti jechuudha ni beekama hundumaanuu Said badee jira du'aayima godaan isiniin jedha yoo rabbi silaa jechuun bakka deeme enuma mul'ata dubbichi pirankii jedhame gara dhugaatiif yookaan gara bultii diiguutti waan jijjiirameef innis rakkoo jechuun maallaqa illee mucaan kun maallaqa lafee baasuutti hin jiru akkuma argitan ganamni Itoophiyaa keessatti mana yaalaa nama dhukkubsatu bira guyyaa tokko guyyaa lama sadi taa'u miti guyyaa tokko taa'uun hangam akka jabaattuu fi baasii akkam akka nama baasisiiftu san nama baasee beekuutu beeka jechuudha daawwattoota kiyya akkuma viidiyoo irratti argaa turtan jechuudha sooshaal miidiyaa garagara irratti illee maxxanfamaa ture jechuudha akka Said hayyuu fuudhuuf namoonni baay'eelleen jechuudha dhiibbaa godhaa turanii akkasumallee wanti sun gara fuudhatti jijjiirame moo gara fuudhatti hin jijjiiramne kan jedhuu fi sawwaan beeknu hin qabnu namoonni baay'een Said fuudhee nikaa irraa qaban intala nikaa irraa hin qabne akkamiin akkasitti maxxanfatee yookaan qabatee deema waan jedhamu namoonni baay'een ni haasa'u akkasumallee haati manaa isallee inni dubbattee jechuudha dubbii kanarraa garuu san waan keessa beeknu hin qabnu waan irraa beeknullee hin qabnu isaanumaa fi rabbii qofaatu beeka malee fuudhee hin fuune nikaa irraa qaba nikaa irraa hin qabu ka jedhu waan irraa beeknu hin qabnu dubbiin dhugaan ka jiru Said yeroo ammaa kanaa fi hayyuu dhiisee badee jira bakka kana jiraa isaa namni arge hin jiru namni beekus hin jiru bilbilli isaatis hin dalagu jechuudha tasumallee bilbila isaa irratti dawwallee dadhabne hin dalagu jechuudha bilbilli isaalleeti kanaafuu gaa hundaanuu rabbi karaa khayrii haa godhu dubbiin gara khayrii waa deemaa hin jirtu waan tokko gizee dalagan gizee hojjetan itti yaadanii akkasumallee wanti kun booda rakkoon irraa hin fiddimoo rakkoon irraa geessimoo rakkoon irraa hin geessu jedhanii yoo itti yaadanii dalagan baay'ee gaariidha ani akka kiyyatti mucaa isa pirankii godhe san tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabdiin jaan maaliif rakkoo kana hunda keessa Said kan galche isa Said kan biyya namaa kanarraa fakkeenyaaf biyya Yaman ture akkuma beekamu yeroo dheeraaf biyya Yaman kana keessa ture biyya Yaman irraa kan gara biyyaa galee waan tokko sirreessuuf fakkeenyaaf hojiif galee jechuudha gara biyyaa hojiif galee hojii wayii tokko sirreessuuf jedheeti kan inni galee akkasumallee dhimma hojiitiin waan wal qabatu biyya keessatti waan dalaguu barbaadu fi waan hojjetuu barbaadu waan sirreessuu barbaaduutu jira gatii ta'ee fi dhimma hojiitiif galee jechuudha walumaa galatti gara biyyatti jechuudha dhimma hojii wayii fichisiisuuf galee haa ta'u hojiin sunillee osoo galma hin gahin jechuudha abjuu taatee karatti waan hafuu deemtu natti fakkaatti jechuudha maaliif jennaani Itoophiyaa
keessatti gaafa yeroo takka baasiin si jalqabdee sirraan dhaabbattu jechuudha akkuma bishaanitti deemti. Ani maa booda dhugaa rabbii booda nan shakkaayyuu jechuudha. Maaliif namni fakkeenyaaf biyya namaa gaafa jirtu in dalagatta akkasumallee baasiillee baastus asiin baastee asiin galii galchita. Itoophiyaa keessatti baasii malee galiin hin jirtu. Keessaafuu nama biyya namaatii gale kana namni hundinuu nyaatu barbaada. Akkasumallee baasiilleen sheeyxaanillee si barbaada jechuudha. Nama dhiisiiti jechuudha. Kanaafuu baasiin takka baanaan hin dhaabbattu namni inuma baasa akkuma bishaanitti maallaqa gannan naqaa deemaa jechuudha. So Said hundumaafuu yeroo ammaa kana rakkoo cimaa keessa jira jechuun namni hangamma sagalee isaa guyyaa kaleerraa kaasee hangamma namni sagalee isaa dhagailleen hin jiru. Maatii isaallee fakkeenya hiriyoota isaa warra maatii isaa itti dhiyaatanillee in gaafadhe waan tokko Said bakka kana jira bakka san jira namni irraa beeku hin jiru hin beeknu malee jechuudha. Biraazarii isaallee in gaafadhe hin beeku an bakka kana jira hin beeku Said maa'uje. Akkasumallee mucaa isa waliin piraankii hayyuu irratti taasisa sababa mucaa saniitiin kan rakkoo kana keessa seenamellee gaafannaan ani galgala walumaan turree booddee immoo hin agarree bilbilli isallee naannollee naaf hin dalaguu inumaa ani akkuma keessa nama gaafataa jira maal jedhee jechuudha. Maaliif Said walumaa galatti badee jira. Yemenitti haa deebi'u, Itoophiyuma keessatti yeroodhaaf haa dhokatu, akkasumallee biyya biraa haa deemu hin beekamne jechuudha. Silaafuu namni tokko gara deemu garee dhaqu hin jiru yookaan biyyuma namaa deemu yookaan iddoma jiru sanitti yeroodhaaf dhokatuudha jechuudha yoo haalli hammaate. Innaa kanumaafuu haalli hammina biraa osoo hin taane akkuma beekamu Said abbaa ijoolleeti. Said abbaa maatiiti akkasumallee abbaa bultii qaba. Bultiillee bultii bareedduu qaba. Akkuma argitan Sumayyaallee baay'ee miira keessa galtee dhugaa dubbatuuf kuni Sumayyaan hin mallee Saidillee iddoo kanatti hin eegne ture. Haa ta'u wantichi kun piraankii ani dhugaa dubbatuuf incitii tokko kan hanga ammaa jechuudha mee adda baafadha jedhaa ture jechuudha. Wanti kun dhugumaan piraankii moo dhugumaan mucayyoon tun dawaa dhudde ka jedhu anaaf hanga ammatti gaafii wanni addanaa bahe tokkolleen hin jiru jechuudha. Isinii galee waan tokko wanni addanaa bahe hin jiru hanga ammaa mucayyoon tun dhugumaan dawaa dhudde moo dhugaan dawaa hin dhunne moo piraankii uummata godhaa jiran ka jedhu hanga ammaa waan addanaa bahe hin qabu dhugaa dubbatuuf. Maaliif namni tokko akkuma beekamu gaafa waan tokko qabatee tooppika tokko qabatee deemu keessa waan sanii hin ibsu. Akkuma beekamu Saidis piraankii kana haa godhu malee ergaan piraankii kanaatii fi akkasumallee piraankiin kun maaliif akka godhame san isumatu beeka. Akkasumallee nu dhibbatti illee beekuu baannu jechuun hanga tokko parsantaa 50% 40 piraankiin kun maaliif akka hojjetame jechuun namni yaadaan ni numa beeka jechuudha. Haa ta'u akki nu yaadne sunilleen waan ta'e waan galma ga'e natti hin fakkaatu karatti hafe. Akkasumallee ergaan piraankii sanilleen waan milkoofteellee ani natti hin fakkaatu akka kiyyatti. Because namni waan tokko waan itti milkaa'uu fi waan itti milkoonne dursee beeka waan ta'eef ergaan piraankii sanii ani akka kiyyatti milkootte jedhee waan yaade hin qabu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti Saidii fi Sumayyaan jechuun akkuma beekamu piraankii sun yoo bultii isaanii laaqaa jiraatu taate malee yoo nama irratti duulchisuu taate malee yoo hiriyoota Sumayyaa irratti duulchisuu taate malee yoo hiriyoota Said irratti duulchisuu taate malee piraankii namnilleen ittiin jechuun iddoo tokko siif kennuu miti jechuudha. Waan ergaa guddoo hangas mara qabaa osoo hin taane wanti kuni ani akka kiyyatti waan miidhaa qabaa yoo ta'e malee waan faayidaa qabaa jedhee hin amanu jechuudha. Akka kiyyatti jechuudha. Akka nama dhuunfaa tokkotti hin amanu jechuudha. So amma mucaan isaan piraankii akka inni piraankii godhu taasise suni dhugaa gaafatamuu qaba yoo Saidaala kanaan jechuudha. Rakkoo takka keessa waan hin jedhuu barbaadu rakkoo takka keessa yoo kan Said oolu ta'e sababa mucaa saniitti kan akkanatti kabalamaa ture jechuudha. Haala viidiyoo irratti argitan kanaani viidiyoo isin argisiisaa jira viidiyoo ilaalaa jirtan jechuudha. Daawwattoota kiyyaa viidiyoo ani irratti yaada kennataa jira. Isinis yaada keessan komentii jalatti barreessuu hin dagatina. Kanaaf yoo Said rakkoo takka keessa haaluma kanaan
rakkoo takka keessa rakkoon takka ka irra ooltu ta'e kan gaafatamuu qabuu fi kan shakkamuu qabu mucaa isa waliin piraankii godhe sani jechuudha. Yoo Said mucayyoo tana fuudhellee na amana mucaan Saidii waliin jiru sun booda Saiditti garagaluun isaa hin hafu. Dhugaan jedhaa bar maaliif yoo naan jettanii na gaafattanii namni ammaa si waliin nyaateeti si waliin dhugeeti sitti garagalaa jechuudha. Piraankii naa godhii piraankii godhuu barbaadaa jedhe itti erge gaafa rakkoo keessa jirtu immoo deebii fuudhii gaafa jedhuuni dubbiin kun wayii qabaa beekaasitti hiikaa hedduu qaba. So gaafatamuu qaba mucaan san eessa Said akka jirullee ni beeka beekaaf dhossa malee maal Said maaliif akka kararraa gorellee ni beeka jechuudha. Sinii galee mucayyoonis amma dhukkubsataa jirti jechuudha. Hayyuunis dhukkubsataa jirti jechuun isumaan waanuma isaan afaan isaanirraa dhageenye dhukkubsataa jirti jechuudha. Hayyuullee nama yeroo ammaa kana walumaa galatti rabbi kayrii haa godhu Saidillee rabbi ilmaan isatti nagaan haa deebisu man jedhaani. Ani akka kiyyatti jechuudha yaada kiyya kaa kuni dhiifamallee naa godhaati yaada kiyya. Said yoo si danda'ame ta'e iddoo jirtu yoo viidiyoon keenya kan si dhaqqabu taate hayyuulleen fayyitee gara maatii isii nagaan deebitee jirti. Rabbi nagaa isitti haa godhu. Kennaa isii malu kennaa isii san fayyisuu danda'u isii san madaaluu danda'u jettee yaaddu tokko bitiitii isii saniif kenni akkuma beekamu kana durallee kennaalleen bitameefi ture isaa fi yaasuu birraa jedhiin hiriyoota isaa adda addaa waliin jechuudha. Kennaan bitameefi ture akkuma viidiyoo irratti argaa turtan jechuudha. Kennaa bitame sanillee fi hin araaramne akkasumallee mucayyoolleen irraa hin fudhanne lubbuu kiyyan balleessa malee kennallee hin fudhadhu yoon si argadhe malee jechaa turte jechuudha. Haa ta'u ati tanamummaa tanteetii hanga siif dandame bira dhaabbadhu hubachiisii gorsii hanga siif dandame namoota isa maatiin isaanii kabajanii akkasumallee namoota isaa waliin walitti dhufeenya qabaniin waan kana fixxee otoo gara maatii keetii deebite ani baay'ee natti tola akka nama si jaallatuuf akka nama hiriyyaa keetii tokkotti waan kana otoo silaa hojiirra oolchite baay'ee natti tolaa jechuudha. Maaliif dubbiin kun karaa nagaa deemaa hin jirtu haadha manaa keetiilleen jechuun Sumayyaanis yeroo ammaa kana dhugaa dubbatuuf baay'ee miira keessa galtee dubbataa jirti. Viidiyoo isii kana dura gadhiistee ilaaluu dandeessanii namoonni viidiyoo san hin argin immoo Sumayyaa tuubii irratti hidhattanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha chaanaala isii irratti. Walumaa galatti wanti godhamaa jiru karaa nagaatti waan deemaa jirtu natti hin fakkaanne akkasumallee bultii kee keessattillee waan dhagaa darbaa jirtu malee waan jechuun tolaa jirtu natti hin fakkaannani. Yoo sagaleen kiyya yookaan viidiyoon kiyya si dhaqqabde Said gara maatii keetii osoo deebitee baay'ee natti tolaa jedhee yaada. Maaliif namni iddoo oolanirra iddoo bulan wayya akkuma Oromoon jette sanii mucayyoonis eega fayyitee qaama ofii nagaatti deebite kennaa isii madaalu tokko bittee kennitee fi yoo isilleen araaramuu didde rakkoo miti suni jechuun namni piraankii ni godhama akkasumallee waan tokko ni hubata. Eega immoo woo hubachuu kan diddu ta'e dirqama gara maatii keetii deebi'uun jechuudha. Dirqama keeti jechuudha. Eega isiin fayyitee gara fayyaa ofiitti deebite jechuudha. Gara maatii kan keetii gara ilmaan kan keetii osoo deebite ani baay'ee natti tola baay'ee na gammachiisa. Because bultiin kan kee akka diigamu hin barbaadu bultii kan kee akka qushaashni itti bu'u hin barbaadu. Maaliif namni tokko hiriyyaa gaafa namaan jedhu akkasumallee nama tokko gaafa itti dhiyaatu waan gaariin jaallatta malee waan hamtuun hin jaallattu jechuudha. So ani kanaaf bultii keessan waan fakkeenyaaf piraankii kanaan wal qabatee haalli deemaa jiru haala gaarii miti haala bareedaa miti jechuudha. Kanaafuu wanni xumuramu osoo xumuramee gara maatii keetitti deebi'ee ani hedduun si gorsa. Kanaaf Said ammaaf iddoon inni jirus hin beekamne bakka kana jiraan isaattis hin beekamne. Daawwattoota keenya kabajamoo isinis du'aayii godhaa fi rabbi nagaan maatii isaa keessatti haa deebisu jedha. Du'aayii godhaa fi iddoon jiru hin beekamne yoo inni maybe bahee viidiyoo kan waraabu ta'e anilleen kan isin biraan ga'uu ta'a jechuun bahuu danda'a. Gara YouTube karri dhaqu hin jiru yeroodhaaf malee bahuu danda'a. Kanaafuu yeroo inni bahee anis kan isin biraan ga'u ta'a waan jira hundaa'u jala buunee kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha daawwattoota kiyya.
Viidiyoon har'aa asumarratti kan goolabamu ta'a. Namoonni haaraa taatan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee waan viidiyoo kanarraa isinitti mul'ate yaada keessan jechuudha. Komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon har'aa goolabame viidiyoo itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.